ilaal jara keenya Joorii fi Marroon qabsoo adda addaa qabsaa'anii Joor qabsoo karaa nagaa qabsaa'ee hanga dandeeyu dhiibee ammarraa dhaabbate maybe ammallee karaa dandeeyuun qabsaa'uudhatti jira ta'a. Jaalmarroon ammoo gaara keessa qawweedhaan qabsaa'u jira. Olleen maqaa deeggarsa marsaa TikTok kana gubbaarraa joorduu qaba jettu dhugumatti yaada kana kan jaalmarroon deeggaru natti hin fakkaatu. Yookaan akkas ta'u tahee joorduu qaba kan je'ee jaalmarroon waan kanatti amanu tahe dubbii fokkattuudha. Maaliif joorris Oromoodhaaf qabsaa'ee akkuma atuu jette miliyoonota hedduudhaan namoota joor qabsoo joor deeggaraa ture maali godhaa ture deeggarantu jira. Ammas jiru jarri kuni. Kanaaf namni kun ajjeefamuu qabaa jaanii qabsaawaan Oromoo kun TikTok irratti irraa dubbachuun sirrii miti. Wanjala isa ajjeesisu kan joor dalage kan asirratti jarri kun kana juuf hin argu. Yoo dhimma kana keessaa kan warri duubaa harka qabaatu jiraate gabbaanii qulqulleessanii ijoolleen waan kana ooftu akka irraa dhaabbatan dhaamsa dabarsuudhaaf qabanii kuni wanni khasaaraa guddoo qaba qabsoo bilisummaa Oromoo tan